jechuudha. Waan namni namaaf kennu immoo fakkeennan sinii kaasa wantoota cuubbaadhaan fudhattu jira. Wanti akkasiisu waan namni sii kennedha. Fakkeenya yoo fudhanne islaamummaa ilmi namaa kamiyyuu rabbiin nuuf kennee kan nuti irratti dhalannedha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Garuu moo amantaa jaraa gaafa fudhanne amantaa namni namaaf kennudha. Cuubaa yoo fudhanne cuubaa eenyu si cuuba? Qeessi si cuuba. Kirri eenyu sittidha? Qeessi daaqonii sittidha. Cuubamuudhaaf maal si barbaachisa? Qarshii kaffaltee cuubamta. Mikinaatum cuubamuudhaaf jalqaba haadhaaf abbaan kan kee gibira sitti kaffaluu qabu. Amantaa kiristaanaa fudhachuudhaaf jalqaba irratti gibira gabbaranii amantaa sana siif kennanii jechuudha. Yoo gibiraan gabbarre ilmoon isaanii suni cuubamuu hin dandeettu, kiristaanummaa fudhatuu hin dandeettu. Namni tokko gaafa osoo hin cuubamin lubbuun isaa addunyaa kanarraa kadeemtu taate namni sun bataskaana keessatti awwaalamuu hin danda'u. Eessatti awwaalama? Hookaa gibbii keessatti yoo hamaasaa keessatti baay'inaan garuu parsantii 100 keessa parsantii 95 gibbii keessatti qe'ee keessatti awwaalamaa jechuudha. Kun immoo maalidha? Gibbii bataskaanaa galuu hin danda'u. Akkasumas dammootiin fitaatii argachuu hin danda'u. Maaliif amantaa sana hin fudhanne waan ta'eef amantaa maaliiti? Amantaa irratti dhalatame osoo hin taane amantaa cuubaadhaan namaaf kennamtee jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Islaamummaa immoo amantaa ilmi namaa kamiyyuu jalqaba irratti dhalateedha. Ilmi namaa kamiyyuu jechuudha. Kan nuti illee irratti dhalanne bakka banii aadam guutuun kan irratti dhalate kan rabbii siif kennu xiqqaa guddaa hiyyeessaa dureessa sinii galee fayya dhabaafillee ka fayyaa qabuufillee walqixa kan ta'e sii galee islaamummaan akka kan dureessallee hiyyeessallee waa hundaa kan walqixxeessu alhamdulillahi rabbil aalamiin islaamummaan. Fakkeenyan isinii kaasa masgiida tokko yoo nan gale kanan ani itti hidhadhu abbaa qabeenya kamillee yoo taate ishumatti hidhadhee salaata. Mikinaatum islaamummaa wal nu qixxeesse gaa yoo jara bira dhayne garuu waan nyaata yookaan zaattiin qophaa'u san keessatti waan foon qabdu keessummaa yookaan ammoo warroota qabeenya qabuuf kennama. Tirraafiin jalaa warroota alaatiif kennama. Tirraafii haftemoo kadhattuumaaf kennama. Kana namoonni beeka kadhattuun maaliif ulaa bataskaanatirra baay'inaan baay'atti sinif fakkaate kan jararraa warra waannarraa hafe jaraaf kennama waan ta'eef jechuudha. Malee waannan jalqabaa hin kennamuuf waxiin fooniin gaafa dalagame hin kennamuuf tirraafii jararraa saahinarraa hafte xirqoosha jedhama. Sinigalee xirqoosha santu kadammoo firfaarii santu jaraaf kennama. Garuu islaamummaa keessatti akkasana miti. Hiyyeessas ta'e dureessi waan argatuu qabu qixuma argata. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Amantaan teenna amantaan islaamaa amantaa akkanaati. Garuu immoo waan hubattan keessatti islaamummaan ila namaan hin madaallamtu. Nama sillaalina sheekha sillaalina wanti sillaaluu qabda yoo jiraate quraana rabbii karaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittiin dhufe karaa san qabachuu. Islaama ta'ee namni laa ilaaha illallah ta'e jedheetini munaafiqni illee numa jira. Islaamummaa kana nama kalee itti dhufe siyaa ta'u nama duraan keessa ture siyaa ta'u nama itti dalagate qofatu jannata ittiin argata. Mikinaatu amantaan tun amantaa haqaati kan rabbiin nuuf kenne malee kan namni nuuf kenne miti. Wanti isheen barbaaddu nama duraan hanga abbaa torbaa islaamummaa himate siyaa ta'u nama har'a islaamummaatti dhufe siyaa ta'u hundaaf qixaa kan itti dalageetu warra jannataa ta'a. Fakkeenya namoonni islaamummaatti dhuftanillee musliimtota hin laalina. Shamarran dammoo islaamummaatti dhuftanillee namni keessan nama islaamummaatti dhufe jedhanii keessan gariin rabbiif jecha ofitti isin qabee isin barsiisuuf. Gariin dammoo ofiifuu kan ittiin dagalaa gannetu isin dogongorsiisuuf. Daftanii kaattanii waan hin taanetti hin galina. Irraaf qoxxamaa waa hedduurraa jalqaba irratti islaamummaan tun wanti isheen itti haajamtu yoo jiraate barumsa. Yoo barumsa qabaatte yoo gatteettee baratte yoo gatteettetiin qaraate jalqaba irratti rabbii keetiif ni gabbartaan jecha isaanii dheegdaa karaa isaanii qabattaani deemta jireenya keenuu uuffatta haraamaaf halaala addaan baafatta. Yootiin dammoo teetteetu macal jettee miidiyaa kanarratti xiqqoo nashiidaa gallakkistee dhuftee kadhattee mana nyaatatirra deemtee kadhattee karaa garagarii deemtee distii hattee sinii galee karaa keessatti narra kadhee mana kiraan qabu jettee birrii nama kadhattaa maal ta'a akkasitti hin deemamtu. Gaafa islaama taate rabbiif jecha tarii gaafa bakka rakkatetti isin cinaa dhaabbachuu dandeenya. Garuu biizinasii miti amantaan islaamaa. Amantaa biizinasii amantaa maallaqaa miti. Sinii galee amantaa jannataati malee amantaa maallaqaa miti.
جنة الترجتشوف افتملي مالك الترجتشوف النفط خنا فرت بيه مالك الترجتشو قافة بربادين أكيدين الدراسة كي سدابد أكيدين بيت مقدسي كي سدابد أكيدين مايكي كبد دود آبا شنكرتي في ديني تشادابد سيقالي أمانتان إسلاما أمانتا جنة الترجتشوف نفط دنيا رت ملكاو يوفيتي آخر رت ملكاو قافة فيتي إسلام ما كبد أبان فيدا يورفتي أمانتلي نفسياتي تيجي مالي مسلم تو تواتك كان قوت أبان فيدا يو كفرتلي إسلام ما رواتك كان الرستو واتك كسين دبلت سيقالي وفي تيتي جهنم سينت قافة رفتي أمانتلي قافة اتدالا قلتلي وفي تيتي جنة سينت سميان سفان أبدا سينتو سيقالي شيخ نبا في دكتور زاكر الدنيا كان رتبه كمان سيوجين جنة سين أسرع وان دبلتو وان الرستو سيقالي قافة أمانتي وفي تيتي أمانتا قافة كفرت اللي فما كيتف كفرت إسلام ما دوان دولتو وان الرست يو ركتي أوبسي ركو نمني فياك أبو ركتن جدام نما دوغان في ربي التين أماني لا إله إلا الله جده يوم بيجاكي سليتا يوم ركت اللي ركون جدام ركو يوتينيني كان نما كفرسيسو تأسي لالا برجو يو فيتن وبجو غافة فيتن سينا سابوتا دوراني دقي فتا مالك كدبرسن إسلام ما بجيت حرها قبو بلومتي لبو في كان كن نجرا سنيقالي سينا سابوتا فان أرموتي نجرا لكا أي سابو فتا دبسا إسارة سبرا دور ما يو كان را دفتيا منتي كان برودستي حتيتي ينقفرتي إسلام ما حقان هنقفن هنكجب دمالي دور ما يو بيزنسي دفتي بيزنسين دمو نبرتي نوجد نما ميكا نغرغار ايديك يسانوتي بالبلا باتن نو ربي انسي اغرغارو ربي كيدي تجلبي فدوتي نين بوي جلقمو مرت توجچول بيزنسين نبرتي نوجد دنتا كيتي كنيسا غاف الرتي دابتو برباد او مالي وانياتو دبدي اوبسي كيجيبا مالي ساعتي كان كيست نمني وانياتو نب إثيوبيا كيست الحمد لله أمني إثيوبيا أمتها رحمتاتي إسلاموني كوني والله نمني مسلمة والله رحمة ولي فقود أسنيقالي أمتها حقاتي أنقبر بعدمو يوم والأمن اللي ولدتي قراه جباتا كناف جيتشا صدقاء في النفنا قرأتشو في النفنا وانا كسي نبراتي نوجد حرقو بول قبداني بورو قدين ديبسينا أمانتي كفرتي دانتاتي في وان طيب جيتشو كناف إراتي أبسي gara keessatti har'a shaada qabattee boruma dhuftee tonuun kadhatin nama meeqati wallahi har'a islaamummaa fudhatee sumayyaa mi'aan beekamtiin qabu interview nu godhinaan jedhan siigalee maal barbaadani waa biraa barbaada jechuudha kanaaf tasgabbaa dubartoonni kennallee ijoollee islaamummaatti dhufte kun batalay warra biyya keessa jiraatan rakkanneerraa maalii taane jedhanii too dhufanii isinitti bu'an isin mana namaa dalagdanii shintibeetii namaa dhiqxanii kan isin argattan jechuudha bakka isaan jiranitti du'aayii godhaafi malee waan keessan dabarsitanii laatinaafi isin garaa laaftan waan isin garaa laaftaniif gara laafummaa keessa sallaalanii isinitti fayyadaman waan sana moo hin godhina namu yoo rakkate yaa obsu yootiin bakka baratuu dhabe moo gareen